Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti hin amannaa. Ameen. Warri si tuffatan hundi gara kee ni dhufu, kophee miila keettis ni sagadu. Ati magaalaa Waaqayyootti Xiyoon jedhamtee ni waamamta. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 14. Ya gol goletti nafkadu mako arme Yesus adarra natanta karake baname balbal jannata Maryame desu agako ya gol goletti nafkadu mako arme Yesus adarra natanta karake baname balbal jannata Abban silale samirra taeto zinkan argate durba ebbifamtu ababo urgoftu kennan kan gutamte fannol make jalatti haadanaaf laatamte fannol make jalatti haadanaaf laatamte Maryame desu agako ya gol goletti nafkadu mako arme Yesus adarra natanta karake baname balbal jannata Ada jaltu Maryam gifti ko namiladu malo na furide puko serra dabae jirachum barbadu wada fanno jalati kananitti gammadu wada fanno jalati kananitti gammadu Maryame desu agako ya gol goletti nafkadu mako arme Yesus adarra natanta karake baname balbal jannata Demsa ko ambektuuf na fuuldura taate lafan jiru hundatti bakka dhanaaf buute kanaafan si waama yeroo hunda dhakoo ilma keenaaf gadhu waa'ee badiif yakka koo ilma keenaaf gadhu waa'ee badiif yakka koo Maryame desu agako ya gol goletti nafkadu mako
nettanta karaki baname balbal jannata biqiltu jannata laliste argamte yaa gugee garraamii kennaan kan guutamte barru harka keerraa jiraachuun barbaada du'us jiraaduut geetee aanseenan gammada du'us jiraadus geetee aanseenan gammada Mariami dirsu agaku ya golgoletti nafkadu mako arme Yesusi adara netanta karaki baname balbal jannata Mariami dirsu agaku ya golgoletti nafkadu mako arme Yesusi adara netanta